Hayyee mee maqaa keessanii fi bakka irraa dhuftan? Kaachaa Foolleeti. Hayyee. Kaachaa Foolleeti. Mee irreechi baranaa akkamii haalli itti geggeeffamaa jiru akkami? Irreechi baranaa akka gaariidha. Irreecha Finfinneettis dhaqeetan tureeyyu. Amma immoo asitti irreecha Bishooftuu kan irratti argamu baay'ee nan gammadee gamaa gamana ijoolleen akka keechanii qacalee yaatee kunoo gamaa gamana nu marsanii bahaa kibbaan uummanni Oromoo dhufee asitti argamu baay'een gammada. Irreecha kanaaf eenyummaa saba Oromoo tiksanii yoonaan gahuu keessatti gaheen abbootii akka keessanii baay'ee olaanaadha. Waan baay'ee dabarsitaniiti kan isin yeroo kana geessanii mee sadarkaa kanarra gahee Oromoon hundumtuu bilisummaadhaan bahee irreeffachuu arguu keessanii fi maaltu isinitti dhaga'ama? Wanti natti dhaga'amu abbootiin keenya gootonni keenya hundi isaaniitu waan baay'ee hojjetanii asiin nu ga'an. Amma immoo dhaloonni jirtan isin kana fiixan baasuu isinirra jira. Fiixan baasuu isinirra jira. Dhaamsi kiyya kana. Baay'ee bakka amma isirra dhaloota ammaa kanarraa eegama. Gootonni Oromoo baay'ee itti wareegame. Jaarraa tokko walakkaa guutuu uummanni Oromoo qursaa jedha ture. Amma immoo Waaqayyo waa hundaa nu agarsiisee umrii kiyyaan kana na agarsiisu baay'een gammadee isinillee itti fufaa jeetan isinitti dhaama. Hayyee hedduu galatoomaa yaada nu laattanii fi xumura irratti immoo nama irreecha baga geesse jechuu ni barbaadan namoota biyya alaa jiraatan biyya keessa jiraatan maatii keessaniin jechuu ni dandeessu. Hunduu obboleewwan teenya kan biyya alaa jiranii fi kan as jiran hundi isaaniitu bara dhufutti asirratti argamanii argamuu barbaachisa jeetan yaada. Maatiin kiyya Oromoon hunduu bakka jiran kaabaa kibbaa dhiyaan ba'anii irreecha kana irratti waaqeffataa ayyaana irreechaa kana kabaju nurra jira jeetan dhaamsa kee isinii erga. Hedduu galatoomaa. Galatoomaa atillee galatooma.